karaa daandii dhabuutiin rakkoon cimaan karaan dura qotee bulaa keenyarra gahaa kan ture amma namni tokko yoo ka'e gaara naannoo keenyaa dhukkubsatee jedhe yeroo halkanis ta'e guyyaas ta'e karaa kanarraa kan inni baatee deemu siree ture. Amma garuu abdii waa'ee mootummaanii kun kan hin baafattan jechuudhaani badaa itti gammannee jirra. Kanaan dura rakkoon hamma jedhamu rakkoo walxaxaa keessa turre hin baase waan jedhamu miti kun kan itti yaadamaa ture. Amma garuu abdii gaarii qabna. Mootummaanis immoo gargaarsa guddaa nu godhe. Gaaruma kanatti nu yaadatee tabba kanaa olitti nu yaadate kana jechuun kana galata guddaa nutti dhaga'ama jedhama. Akka gandattii kanaatti karaa dhumti hin jiru jechuudha dur biyyattii kana karaan hin jiru waan ta'eef takkaa jechuudha namni asitti dubartii yoo da'uu jette iddoo geessuun hin qabnu kanuma yoo ciniinfattes hoora bisii gargaara deessee yookaan asumatti kan du'aa turedha. Dhukkubsataa keenya kana iddoon nu geessinu hin jiru. Gara kanaan hamma aanaa sakkaatti jechuudha sa'aatii 6 nu deemsisa. Asii kaanee aanaa shabee deemu gara sa'aatii 5 nu deemsisa waan ta'eef biyyattiin jechuudha rakkattuudhuma jechuudha biyya booddeetti hafee ture keessaa isa tokko jechuudha gandattiin. Daandiidhuma kana hojjetamuu isaatiin duraa gaafannee turre nu yeroo aanaa sakkaa coqorsaa gaafannee karaan biyya keenya nuuf dhufu jennee dhaynee gaafatannee biyyumtii nama ergatee gaafannaan mirgaanoo basoo jechuudha dammaa gummaachoo kana karaa dhaquu jechuun yoo makiinaan muka yaabu tolfame malee karaan eessaan bahee makiinaan naqaa inni jedhu gaafii masraa beetiidhaan nu deebi'e maaliif sababni jarri jedhu biyyi keenya tabba guddataa biyya takkaa makiinaan dhufee hin beekne waan ta'eef biyya wama hundaanu booddeetti haftee jirtu jechuudha. Biyyattii kana ilmoo durbaanuu kennaa jedhamee yoo kanaa gadi gaafatame farda haadhooti itti kennama malee biyyattiin sun jechuudha baabura hin qabdu, daandii hin qabdu, ibsaa hin qabdu, mana yaalaa hin qabdu jechuudha biyyattiin. Isuma ammaayyuu jechuudha erga daandiin kun hamma kana saaqamee iddoo kana dhufe hamma jechuudha biyyattiin faayidaa guddaadha kan isin irraa argatte. Faayidaan isin argatte immoo maa inni tokko jechuudha. Gaafa daandiin kun soqamu karaan akka soqu dhabe makiinaan maaliif uummanni kan takkaa makiinaan argin jaarsaaf jaartiin isaa kan takkaan argin ala karaan soqamaa dhufu jechuudha gaditti yaa'ee akka inni soqu shufeerii rakkisaa ture. Otuun argin abbootiin keenya kan dudu'anidha makiinaa eessatti hin argu. Kanaaf hadha immoo erga daandiin kun bahee jedhe sadarkaa atteenye jechuudha. Baruma alanaa dhukkubsataa kan keenya silkii jaraa fudhannee makiinuma jara dhuunfaayyuu ambulaansiiyyuu namni hamma sadarkaa makiinaa nama dhuunfaa silkii isaa fudhatee itti bilbilatee jennaan dhukkubsataan keenya hamma faayidaas asii fudhatee fiigaa jira jechuudha. Makan dechee nyaatee gizee gannaa deemu waanuma kufee keessattis cabeerasi dhukkubsadda ibbaatameera. Ambulaansiin nu feegatii nu fuune jechuun namni halkan walakkaa na baatee haakimiina geesseera. Kana nama dandeettii tokkootii kuma tokko nan kenna. Inni gaaroo dhaqxu qamisii lama uffatti tokko kan dhoqqe tokko kan aybiin keenya mul'atiin jedhan irra deebisnu nu gaaroo ga'an. Asii immoo yennu danaadaa amaaraa kana iddirii keenyaan geessine jennu danaaduma baannee raara keessatti kufna achi ol fuuna dhoqqee wajjin geessuudha ammoo qafana biraa ammoo irra buufna maal jenna jenna. Dubartii deessuu ulfa baanna fayyisuudha hin kuffifna qaraatti duuti. Kana keessaa dhugaa yoo ba'u ta'e rabbi waan nu baasu ta'e jedhe bulchiifni dhufe kan nu gargaaranii hunda haasaa kana haasaanii nu kaasan yoo ta'e natti toleera haasaan gaafoo tokkicha qabuyyuu nan kennaan biyya kooti. Daandiin aanaa gommaa uummanni keenya fedhii inni qaburraa kaasnee sadarkaa tokkoffaatti akkamitti fedhii uummataa guunnasa jedhu sadarkaa aanaatti koreen qindeessitu aanaarraa kaasnee hooggansa keenya aanaarraa kaasee hamma gandaatti caasaa keenya gandaa hamma dhaqee tokko shaneetti marii gaggeessine uummataa wajjin jechaadha. Fedhiin uummata keenya maal inni isa jedhu irratti hundoofne kanaaf karoora mootummaan baafate karoora guddinaa tiraansfoormeeshinii irratti hundaa'uudhaan daandii waggaa 5tti xumurra jedhame akka aanaa gommaatti uummanni isaa kaka'umsa qabas waan ta'eef nu maal gochuun irra jiraata ta'e gaggeessaadhaan koree qindeessuu irraa kaasee hanga tokko shanee gaggeessaa keenyaatti murteeffannee
uummatatti gaafa sinneen uummanni akkuma beekamu aanaa gommaa keessatti bara darbee kiiloomeetira 120 kan hojjetee fi kiiloomeetirii 55 kan shawaasaa uffatee yeroo ammaa keessatti chaadha karaa bonaaf gana aanaa gommaa keessatti kan ta'uu isaati. Bara 2004 hirmaannaan uummataa akkamitti cimuu danda'e uummanni akkaataan itti kekee karaa dimokiraatawaatiin fedhii mootummaan keenyaaf dhaabni keenya misooma diriirsa irratti hundaa'e birrii akkuma beekamu aanaan gommaa biyya bunaati argama bunaati kanarra kaasee oomisha isaa gabaatti dhiyeeffachuudhaaf dirqama daandiin barbaachisa. Akkuma mootummaan karoora guddina tiraansfoormeeshinii keessatti sadarkaa tokkoffaatti xiyyeeffatee hojii daandii hojjete uummanni gommaa isaa irratti hundaa'uudhaan immoo akka oomisha isaa gabaatti dhiyeeffattu keessumattuu bunaan wal qabsiisee aanaan gommaa parsantii 85 bunaan haguugamaadha parsantii 15 jettidha lafti minaanii waan ta'eef naannoo kanatti immoo mana yaalaatiifis bishaaniifis daandii murteessaadha waan ta'eef birrii miiliyoonii 13 bara 2004 keessatti uummanni gommaa kan buufate ta'uu isaati. Karoora tiraansfoormeeshinii keenya keessatti waggaa 5 kanaan hojjenne karoorfanne kiiloomeetirii 3,385 daandii bonaaf gannaa wal quunnamsiisu gandaa wiirtuu gandaarraa ka'ee amma daandii enterpiraayisii baadiyyaa hojjete yookiin immoo abbaan taayitaa Itoophiyaa federaalaa hojjeten kan wal quunnamsiisu jechuudha. Kana keessaa hojii kana kan jalqabne bara 2004 bara 2004 kana keessa daandii hin hojjenne jennee karoorfanne kiiloomeetirii 608 ture. Kiiloomeetirii 608 kana keessa yeroo ammaa hojiin erzorkii yookiin hojii lafaa xumuramee kan jiru kiiloomeetirii 580 haa ta'u malee guutumatti uffatee tajaajila kan kennaa jiru yeroo ammaa daandii kiiloomeetirii 326 irra jira jechuudha. Bara 2005 kana immoo hojjenne jennee kan karoorfanne daandii haaraa kiiloomeetirii 590 daandii haaraa kiiloomeetirii 590 ta'ee daandii bara darbamu as darbee kiiloomeetirii 197 walumatti kiiloomeetirii 787 hin hojjenne jennee karoorfannee jirra. Kana keessaa gaa hojiin kun yeroo hojjetamu walakkaan aanaatu hojjeta parsantii 50 jechuudha. Aanaan kan hojjetu kana keessaa yeroo amma hojii lafaa kan as rakkabnee kontiraakteriitti kennuu dandeenye kiiloomeetirii 301 kan xumuramee jiru jechuudha hanga guyyaa addaatti. Hojiin kun xumurameera. Gaafa daandiin kun xumuramu godinni kan keenya amma waggaa 2002tti kiiloomeetirii nu irra turame kiiloomeetirii 834 ture jechuudha. Aspaaltii dabalatee bonaaf gana tajaajila kan kennu. Amma bara 2004tti immoo tajaajila kan kennaa ture 149 jechuudha. Amma immoo yoo hojjenne kiiloomeetirii kana lachan itti daballee already uffisa keenya parsantii naannoo 49tti nu galchuu danda'a jechuudha daandii kanaa jechuudha. Kanaaf bara kana egaa kiiloomeetirii 590 haaraa fi 197 kan bara kanatti darbe jechuudha. 2004 kan xumuramne haala gaariidhaan itti qabnee jirra. Isa 2004 already xumureera jechuu hin dandeenya jechuudha gara kanatti darbee. Isa kaan immoo aanaan hojjetaa iddoo kana egaa waraqaa fuuchaa kontiraakteriidhaan kennaa jirra. Jeelachaan kana keessatti xumuramaa kan jiruu fi uffisa keenyas hin guddisa kan jiru. Fakkeenyaaf kan daandii fudhannee ilaallu. Kan daandii yoo fudhannee ilaalle mootummaa sadii keessa jechaadha. Mootummaa sadii jechuun mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Dargiif, mootummaa keenya kanas dabalee waggaa 100 jechuun hin danda'amu. Waggaa 100 keessatti dheerinni daandii godina keenya keessa ture kiiloomeetirii 880 caalu ture. Waggaa 100 keessa. Karoora keenya hiixataa hojiirra oolchuudhaaf qabanne akka biyyaatti qabanne bakka godina kanatti qabanne nu fudhannee ilaalle bara 2004 qofa karaa kiiloomeetira 608 hojjechuudhaaf karoorfannee hojjennee jirra. Alan ammoo suphaa dabalatee karaa kiiloomeetira 700 ol hojjechuudhaaf karoorfannee jirra jechuudha. Kana jechuun maal inni kan waggaa lamman kana qofti yoo walitti hidhaame waggaa 100 keessa daandii hojjetame waggaa 2 keessa hojjetaa jirra jechaadha. Hammam jijjiiramichi kana ilaaluu hin danda'amu jechaadha. Fayyadamummaa uummataa waggaa 100 keessa mirkaa'uu hin dandeenye waggaa 2 keessa akka milkaa'u taasisaa jirra jechaadha. Kanaaf walumaa gala bara 2007 keessa
fedhii daandii godina keenyaa hin cufne jenneeti kan nu ilaallu jechaadha. Fedhii daandii yookiin immoo uwwinsa daandii godina keenyaa kanaa hin cufne jedhameeti kan inni ilaalamu jechaadha. Daandii olaallee baraalna kiilomeetrii 700 ol jenna akka godinaatti. Sagantaa waliin gahinsa daandiitiin mootummaan qarshii ramadee qaba. Gara birrii miliyoona 200 fi miliyoona 56 ol mootummaan ramadeera. Parsantaa 50 immoo uummata bal'aatu fi bajjata aanaa xiqqoo jirtu irraa waliin geenya jenneeti karoorfame. Kanaaf hojiin kun hojii guddaadha.